intala siyaasaa Jawaar Mohaammed Galatooma egaa marii keenya Dajanee kanumaan ogolomne. Dhaamsa gabaabaan dabarsuu barbaada ijoollee qeerroodhaa fi yoo na eeyyamta. Ergaan keessaan waan dhufuufi tasgabbii guddaa barbaachisaa. Dhugaadhaa uummanni keenya injifannoon ajaa'ibaatti kan argamsiisaa jiru. Hubadhaa waan inni yeroo hunda jiru. Wayyaaneen nuuf gufuu karaarraati malee gaara miti. Gufuu sana amma xallazaa jirra of jalaa. Okay? Kan qabsoofnu kaayyoon qabsoo keenya wayyaanee kuffisuu qofaa miti. Kaayyoon qabsoo keenya waan abbootiin keenya waggaa 50 dura lafa kaayan galma sadii gurguddaadha qaba. Galmi kun akka ummataatti, akka namaatti, akka dhuunfaatti bilisummaa argachuudha. Bilisummaa argachuudha. Kan lammataa qabeenya Rabbi nuu kennirra fi kennaa Rabbi nuu kennirratti osoon saamamin, osoon dhiitamin, alagaan nyaatee nuti osoon hagabin dalagannee hiyyummaa keessaa of baasuudha, baqa of hanqisuudha. Kun nagaya osoon ajjeefamin, osoo gamanan oofamin nagaya qabaachuudha. Wanni sadeen kuni addaan bahuu hin danda'an. They are inseparable. Kanaaf akkuma waggaa sadeen dabra kana wayiwaataa turetti bakka adaamin wayyaanee kuftetti aramaan biraa akkam biqille irratti hojjechuudha qabna. Akka nurrattillee hin jigne gara nu barbaannetti akka jigu dhiyeessinee jirra. Amma gara nu barbaannetti almost biraan gahaa jirra. Garuu last minute waan ta'eefi of eeggannoo guddaadhaan deemu awwaala wayyaanee irratti odaa Oromoo qofatu maruu qaba. Awwaala wayyaanee irratti bilisummaa Oromoo, misooma Oromoo, nagaa Oromootii fi uummata ollaa isaatii fi wajjin jirutu qaba. Naannoon sun abdii dhabaa jira. Abdiin gaanfa Afrikaatii fi baha Afrikaa nuyi uummata Oromoodhaati. Namni hundi chaansii isaa taphatee chaansii isaa iskwaandar godheera yookiin immoo nyaateera, sanyii nyaateera. Hireen teenya waggaa 100 booda dhuftee jirti. Ani kana jedhu Qeelsirritti Prime Minister eenyu ta'a miti. Abbaan fedhe Prime Minister ta'e, abbaan fedhe Defense Minister ta'e amma mazawwira poolitikaa Itoophiyaa kan harkaa qabu Oromoodha. Mazawwira kana immoo bifa responsibility qabuun itti gaafatamummaa qabuun bahuudha qabna. Hoggansa irraa kaasee hamma qeerrootti hoggansa hoggaa jennu hoggansa siyaasaa, hoggansa amantii, hoggansa biizinasii, hoggansa dargaggoota. Qeerroon illee akkuma guyyoota sadeen kan dhufte sadeen kanatti odaa wayyaanee waggaa 3 dhiibaa waliin dhahaa turte waliin dhukkee irraa kaaftee namicha matarraa darbitetti amma immoo tasgabbii eegsisuudhaan qajeelfama dhaggeeffachaa wal quba qabaachaa deemuudha barbaachisa. Jeequmsi hin barbaachisu. Jeequmsi kamiyyuu walitti bu'iinsi kamiyyuu yeroo haaloo baafatanii miti. Yeroo itti carefully ta'anii calculating deemu waan ta'eef wanni ani uummata keenyatti wayiwaaddu, wanni ani qeerroo keenyatti wayiwaaddu tasgabbaa bakka jirtanitti tura. Wal dhaggeeffadhaa. Rakkoon hin jiru. OMN illee deebisaa jirraa ni deebifnaa. Gara hundaan gama reediyootiin illee gama hundaan ni dhufnaa. Gara OMN illee odeeffannoo ni argattu. Akkuma reefu jeetti hamiif komii deddeemu hin dhaggeeffatina. Hamiif komii deddeemu hin dhaggeeffatina. Oduu haqaa miidiyaarraa ni argattanii, OBN irraa ni argattanii, OBN irraa yoo kadhattaan taate, OMN irraa ni argattanii, VOA irraa ni argattanii, Jarman reediyoo irraa ni argattanii. Malee jetteedhaan garantaanitti akka hin seenneen kanuma dhaamuu barbaada. Hoggansa Oromoo immoo is your time to prove yourself. Waggaa 100 Oromoon hoggansa hin arganne. Abalu chairman haa ta'u maal haa ta'u malee Oromoon akka uummatatti political power ta'ee as bahee jira. Exercising power is the biggest challenge of humanity. Power kana exercise godhuu danda'uu qabna. Kanuma jechuu barbaada. Hayyee xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed fi akkasumas Profeesar Isqeel Gabbisaa egaa turtii hanga ammaa nu duukaa turtanii dhaamsa bal'aa kana haala yeroo irratti dabarsitaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaan jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marii har'a keessattuu haala yeroo irratti taasisaa turre kanumaan goolabna. Marii kana balballoomsuun waa'ila kiyya
Dajanee Guutamaa fi akkasumas immoo ogeessa teeknikaa Farhaan Abdusalaam anis Dammaqaa Nagaasaati. Egaa yeroo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti akkuma jalqaba irratti waadaa sinii galle wallee Caalaa Bultumeetiin injifannoon galuun baranuma jedhe. Dhumarratti warri waayilli kiyyas jiranis warri keessummoonni keenyas akka affeeramu waan gaafataniif keessattuu affeerraa Profeesar Iskeel Gabbisaatiin jirra kana Caaluu Hundeessaatiin sagantaa keenya goolabnaa. Egaa dabareen amma kana Caaluuti gara 4 kiilootti. Rabbumaaf jirra malee. Harargee mancaa qarraa, Harargee mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa daba. Roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteessee. Inna gaama. Harargee mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteessee. Addaggeen safuun beektu ya qeerroo. Addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee. Falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee. Abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee. Nu beekuuf bar shororkaa'u nu beekuuf bar shororkaa'u kanaaf garaa jabaatu irreef humna qabaniin ijibbaata falmatu. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adowaa gaafa maqaleessanii.
nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adwaa gaafa maqaleessanii gaafa lola adwaa gaafa